Muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed turtiin aangoo bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay waggaa 2 turuu xumuramaa waan jiruuf ammaallee filannoo gaggeessuudhaaf mijatu jiraatutti turtii bulchiinsa yeroo waggaa tokkoon akka itti fufu labsiin jijjiiramaa jiraachuu beeksisan. Bakka obbo Geetaachoo hooggansi biraa akka filatamuuf uummanni yeroo akka kennuufis gaafataniiru. Zalaalam Taaddasaa gabaasa qaba. Waliigaltee nagaa Piriitooriyaatti mallatteeffameen waraanni naannoo Tigraay waggoota 2 turee fi lubbuu namoota 10,000 galaafatee xumura argate. Yeroo sana akkaataa waliigaltee Piriitooriyaatti bulchiinsi yeroo fi naannoo Tigraay hundaa'e. Obbo Geetaachoo Raddaas pirezidaantii bulchiinsa yeroo fi mootummaa naannoo Tigraay ta'uun filaman. Haa ta'u malee bulchiinsi yeroo fi hundaa'e turtii ji'oota 6 booda wal dhabdeen hooggantoota TPLF gidduutti mudachuu jalqabe. Kunis miseensota paartichaa fi hooggantoota isaa deeggartoota garee Dr. Dabratsiyoon fi obbo Geetaachoo Raddaa jechuun haga himamutti ga'e. Haa ta'u malee dhiyeenya kana yeroon turtii bulchiinsa yeroo fi naannoo Tigraay hundaa'ee xumuramuu ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed himaniiru. Yeroon turtii bulchiinsa yeroo fi naannoo Tigraay akkaataa waliigaltee Piriitooriyaan hundaa'e yeroon isaa waan xumurameef amma mariitu barbaachisaa jedhanii ture. Kanaafis bulchiinsi yeroo fi haga filannoon dhufutti akka itti fufuuf murteessuu isaanii ibsaa turan. Ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed turtiin aangoo bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay waggaa 2 waan xumuramaa jiruuf hammi haalli filannoo gaggeessuuf eeyyamuu jiraatutti turtii bulchiinsa yeroo waggaa tokkoon akka fufu labsiin jijjiiramaa jiraachuus ibsanii jiru. Yeroo waggaa tokko dhufu keessatti pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannichaa nama ta'u ammoo uummanni naannichaa karaa iimeelii akka eeruu kennu waamicha godhaniiru. Ministeera muummee Abiy ibsa afaan Tigiriffaan fuula miidiyaa hawaasaa isaanii gubbaa kaa'aniin mootummaan federaalaa haala qabatamaa jiru ilaalcha keessa galchuudhaan pirezidaantii bulchaa yeroo haaraa muuduun barbaachisaa ta'eera jedhan. Waliigaltee Piriitooriyaatiin hojiileen ijoo bulchiinsi yeroo waggaa 2 keessatti akka raawwatu eegamu keessaa tokko haala filannoo gaggeessuuf barbaachisu uumuu ture jedhan ministeera muummee Abiy. Hojiin kun waan hin raawwanneef labsii jijjiiruun yeroon turtii bulchiinsa yeroo waggaa tokkoon akka dheeratu gochuun barbaachisaadha jedhan. Mootummaan federaalaa dhimma naannoo Tigraay keessa seenuun murtee akkasii dabarsuuf heera biyyaa keewwata 69 akkasumas labsii lakkoofsa 359 bara 1995 bahe bu'uura godhachuu isaanii ibsaniiru. Waliigaltee Piriitooriyaa irratti mirga mootummaa federaalaatiif kennamee fi qajeelfama mana maree ministeerota lakkoofsa 355 bara 2015 bahe ilaaluun mootummaan federaalaa dhimma naannichaa keessa seenuun seera qabeessa ta'uu ministeera muummee kun ibsaniiru. Ministeera muummee Abiy ibsa isaanii keessatti ittiin bulmaata bulchiinsa yeroo naannichaa lakkoofsa 535 bara 2015 bahe keewwata 3(2) jalatti gaafatama pirezidaantii muuduu qabaachuu wabeeffataniiru. Ammoo uummatni naannichaa kaadhimama hojiilee bulchiinsa yeroo naannichaa so'oominaan raawwata jettanii amantan nagaa fi tasgabbii naannichaas mirkaneessa jettan karaa teessoo iimeelii waajjira ministeera muummee har'aa jalqabee erguu dandeessu jedhaniiru. Ibsi isaanii kun kan bahe erga waliigaltee Piriitooriyaatii aangawoota TPLF gidduu dhibdeen dhalate balbal'achaa deemuun gartuun obbo Geetaachoo Raddaa fi Dabratsiyoon Gabre Mikaa'el wal ari'achaa wayita jiranittidha. Torban 2 duras pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannichaa obbo Geetaachoon haala naannicha keessa jiru ilaalchisee ministeera muummee Abiy ibsa nagaafatan jechuun gara Finfinnee mariif dhufaniiru. Qaama waraana naannichaa hedduu kan harkaa qaban Dr. Dabratsiyoonis gara Finfinneetti imalanii mari'ataniiru. Itti bahi marii isaanii garuu maal akka ture hin ibsamne. Saalsaayii wayyaanee Tigraayitti itti gaafatamaa dhimma alaa akka ta'an obbo Haayiluu Kabbadaa hundeeffamni bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay jalqabarraa eegaluudhaan rakkoo qabaa jedhu. ችግሩ የሚጀምረው ከፕሪቶሪያው ስምምነት ነው። የጊዜያዊ አስተዳደሩ በአጠቃላይ ሲቋቋም በተደራዳሪዎቹ አቃፊ በሆነ መንገድ መመስረት አለበት ነው የሚለው። rakkoon isaa kan jalqabu waliigaltee Piriitooriyaa irraati. Bulchiinsi yeroo fi yeroo hundaa'e deeggarsa qaamota jaarsummaa ta'aniin karaa hundaa hammatuun ta'uu qaba ture. Bulchiinsi yeroo fi amma hundaa'u bu'aa marii gaggeessaniiti jechuudha. Yoo akkas ta'e ammoo labsii 359/95 bu'uura godhachuun ta'uun qabu ture. Sababni isaa labsiin kun yoo wanti naannoo tokko keessaa humna isaan ol ta'u mudatu mootummaan federaalaa akka gidduu seenuu kan eeyyamudha. Wanti Tigraay keessatti ta'e naannicha keessatti waan humna isaa olii mudatee mootummaan federaalaa akka gidduu seenuuf osoo hin taane akkaataa waliigaltee Piriitooriyaan waan ta'edha. Bulchiinsi yeroo fi hundaa'us akkaataa waliigaltee Piriitooriyaan malee akkaataa labsichaan ta'uun qabu ture. Haa ta'u malee hooggantoonni TPLF qaamonni kaan akka aangoo isaan irraa hin qooddanneef ariifatanii labsii kana jalatti buluuf tole jedhan. Dogoggorri bu'uuraa kan mudate asittidha. Amma aangoo muuduu labsiin kun kan kennuuf ministeera muummeefidha. Erga dubbichi darbee TPLF namni muudamu akkaataa waliigaltee Piriitooriyaan ta'uu qabaa jedhu. Labsichi garuu akkas hin jedhu. Amma labsii haaraa baasuurra amma labsii majiruun akka bulan tahe. Inni ammoo aangoo pirezidaantii bulchiinsa yeroo muuduu ministeera muummeef kenna. Waajjirri ministeera muummee uummanni karaa iimeelii eeruu akka kennan kan godheefis kanuma agarsiisuufi. Ministeerri muummee ergaan dabarsaa jiran akkaataa labsii kanaatti aangoon pirezidaanticha muuduu harka koo keessa osoo jiru uummata Tigraayiif waan yaaduuf rakkoo isaaniif furmaata akka ta'uuf yaadee uummaticha irraa eeruu fudheen muudee jechuu isaaniiti. Amma namni argitan kun
eeruu uummataan filame. Sirna dimokiraasii hordofneerra jechuun hawaasa idil addunyaatti agarsiisuufis ta'uu danda'a. Gama biraan immoo yeroo ministeerri muummee ofii isaanii muudan gara sirna pirezidaantummaatti deemuu isaanii waan akeekus qaba. Waan kun hiika siyaasaa akkasiis qabaachuu danda'a jedhee yaada. Marii biyyaalessaarra darbee pirezidaantota naannoos ta'e bulchitoota magaalotaa kan muudu ministeera muummeetii ergaa jedhu dabarsuufis fakkaata. Akkaataa amma deemaa jiruun Geetaachoo Raddaas irra deebi'anii muuduu danda'u. Isin wal dhabdan iyyuu uummanni garuu isuma waan barbaadeef isumaaf deebisee aangoo kana kenneera jechuufis ta'uu danda'a. Deeggarsa uummatarraa argataniin Geetaachoo akka muudan agarsiisuuf ta'uu danda'a. Rakkoon Tigraay keessaa haala salphaatiin kan furamu miti. Waliigalteen addaa yoo taasifame malee ከህወሓት ውጭ ሆነዋል። ከህወሓት አቅም በላይ ሆነዋል። የትግራይ አሁን የቅብሉነት ቀውስ ህወሓት ውስጥ ገጥሞታል። Qananii addunyaa hordofuudhaan shakkamee to'annoo jala kan jiru kaadhimamaan ishee weellisaa Andu'aalam Gosaa har'a mana murtii federaalaa Ramaddii Araadaatti dhiyaate. Torban lamaan dura mana murtiitti dhiyaachuudhaan poolisiin yeroo qorannoo dabalataaf guyyoota 14 itti gaafatee ture. Dhaddacha har'aa irratti maaltu jedhame? Maatii olaanaa ture. Shamarree qananii addunyaa egaa lubbuudhaan dabarte guyyaa lama booda ture. Bitootessa 3 weellisaa Andu'aalam Gosaa mana murtiitti dhiyaatee kan ture. Guyyaa sana egaa poolisiin qorannoo dabalataa gochuudhaaf guyyaa 13 itti gaafatee har'atti ture. Qabeellamame bitootessa 17 jechuudha. Har'a mana murtii sadarkaa jalqabaa federaalaa kan Ramaddii Liddataatti dhiyaatee ture. Beellamni har'aa achitti qabamee ture. Har'a qaamana achitti argameenis dhaddacha irraa hordofeen ture. Weellisaa Andu'aalam Gosaa akkasumas ammoo maatiin miidhamtuu shamarree qananii addunyaa fa'aa namoota hedduutu dhaddacha irratti argame har'a. Dhaddacha har'aas beellamni isaa kan qabamee ture. Egaa poolisiin qorannoowwan dabalataa yakka kanaan wal qabatu lubbuu badii kana wajjin wal qabatu har'atti qoraddeetan dhiyeessa ka jedhu ture. Poolisiin dhaddacha irratti wanni dhiyeesse maali? Qorannoo reeffaa taasifame bu'aa isaa dhiyeessee jira. Qorannoo reeffaa kunis kan poolisiin dhiyeessee bu'aan isaa maal akeeka kan jedhu irratti yeroo ibsus shamarreen kun lafa ol ka'iinsa qaburraa kuftee akka lubbuun ishii darbe kan akeekuudha jechuudhaan kan dhiyeesse. Kanaan alatti immoo dhimmoota akka bakka yakki kun itti raawwatame irratti qorannoo forensiikiitiif saamuda fudhatanii garee qorannoo forensiikii poolisii federaalaatiif erguu himeera. Kana malees ammoo bilbila shakkamaa kanaa kan Andu'aalam Gosaa qorannoo irratti taasisuudhaafis qaama dhimmi ilaaluu fi dabarsee akka jiruu fi bu'aan qorannoo qaamota kana lamaanii garuu hanga ammaatti akka inni aannee fi dhaddacha irratti poolisiin kan hime. Kanaaf jechas guyyaa dabalataa na barbaachisaa. Guyyaan 14 naaf heeyyamamu jechuudhaan poolisiin dhaddacha irratti kan gaafate. Andu'aalam waan dubbate qabaa? Abukaattoon isaa wanti jedhan yoo jiraate? Egaa Andu'aalam har'a dhaddacha irratti yeroo dhiyaatu bifa yookaan immoo uffannaa gaddaa uffateeti kan dhiyaate. Akkaatuma yeroo darbe guyyaa awwaalchaa sana awwaalcha irratti argamta risoorri isaa miidiyaa hawaasummaa irratti qoodamaa ture bifuma saniin dhiyaate. Inni carraa dubbachuu hin arganne kan dubbate abukaatoo isaaniiti waan qorannoo poolisiin dhiyeesse jedhe kana irratti. Abukaatoon isaa maal jedhee bu'aan qorannoo reeffaa akka poolisiin dhiyeesse kanatti kan agarsiisu miidhamtuun kun lafa ol ka'iinsa qaburraa kuftee du'uu isheeti malee maamilli kiyya kun yakka ajjeechaa kanarratti hirmaateera kan jedhu waan hin agarsiisnee fi mirgi wabiisaa eegamee ala taa'ee hordofuu qabaa. Guyyaan dabalataa poolisiin barbaachisu. Kana malees ammoo dhimmoota poolisiin federaalaa ganaa qoraddeen xumurree jedhe fakkeenyaaf akka forensiikii qorannoo bilbilaa akkasumas kan kana kan ilaallatu waajjiraalee gurguddoo maamilli kiyya kun yoo bahee tooyi yookaan miliqsuu danda'u waan hin taanee fi kana malees ammoo nama beekamaadha. Nama teessoo beekamaa qabu waan ta'eef guyyaa barbaadametti dhiyaachuu hin danda'a. Kanaaf mirgi wabii eegamuufii qabaa kan jedhu kaasee ture abukaatoon Andu'aalame. Haa ta'uutii manni murtii dhimmoota gara lamaan hin kaane eegalaalee booda dhimma gaaffii mirga wabii abukaatoon Andu'aalame dhiyeesse qofaa gochuudhaani poolisiin guyyaa qorannoo 12 dabalataan akka kennamuuf ta'ee jira. Kanaanis egaa dhaddachi ittaanu bitootessa 29 bara 2017tti beellamni qabameera jechuudha. Maatii olaanaa dhaddacha mana murtii magaalaa Finfinneetti argamuudhaan hordoftee nu biraan geesseef guddaa galatoom. Tigraayitti biiroon daldalaa fi alergii guyyoota 11 darbaniif haala naannolee kaan irraa adda ta'een gara Tigraayitti boba'aan kamiyyuu akka hin fe'amne ibseen. Odeeffannoon dhaabbanni dhiyeessa boba'aa Itoophiyaa naannolee hundaaf rabsuudhaan dhiyeessiin boba'aa guutummaan kan dhaabbate naannoo Tigraay qofaa akka ta'e biirichatti daayirektarri dhimma shamattootaa obbo Kaasawun Kindiyaa BBC'tti himan. Zalaalam Taaddasaatu qindeesse. Biiroon daldalaa fi alergii naannoo Tigraay wiixata bitootessa 24 bara 2025 dhiyeessii boba'aa laachisuun
xalayaa dhaabbilee federaalaa dhimmisaa ilaallatuuf barreesseen dhorkaan boba'aa gara naannichaatti ergamurra kaa'ame ammas itti fufuusaa kaaseera. Biirichi xalayaa ministeera daldalaa fi walitti hidhaminsa naannawaa abbaan taayitaa annisaa fi enerjii akkasumas dhaabbata dhiyeessa boba'aatiif barreesseen yeroo dhumaatiif boba'aa kan gara naannichaa seene bitootessa 15 bara 2025 akka ta'e ibseera. Baatii amajjiirraa kaasee hanga boba'aa gara naannichaa galaa ture haalaan hir'achuu xalayaan kan ibse biirichi bitootessa 13 fi 14 bara 2025 ammoo konkolaatonni boba'aa fe'an 2 boba'aa buusuu isaanii ibseera. Bitootessa 15 irraa kaasee ammoo konkolaataan boba'aa fe'e omtuu gara naannichaa seenuu dhaabuun rakkinicha akka itti fufuu fi walxaxaa ta'u taasiseera jechuun kaasaniiru. Boba'aa naannoo Tigraayiitiif dhiyaatu ilaalchisee irra deddeebiidhaan gaaffiin dhiyaachuusaa fi mariiwwanis gaggeeffamu eeraniiru. Xalayaan kun dabaluudhaan afaaniin boba'aan akka gara Tigraay seenuuf nutti himamee abdii godhannee turrulleen hanga ammaatti rakkinichi osoo hin furamiin itti fufeera jechuun rakkinichi akka hin furamne kaasaniiru. Biirichatti daayirektara dhimma shamattootaa obbo Kaasa'uun bitootessa 15 irraa kaasee boba'aan kamuu gara Tigraayiitiif hin fe'amne jechuun BBC'tti himaniiru. ከጅቡቲ የትግራይ ክልል እየጫና አይደለም እና እዛ ያለውን ጭነት ደግሞ እንደ ሀገር ጅቡቲራ ኮንኮላቶኒ ከናኖ ትግራይ fe'an hin jiran kan naannolee biraa hanqinni jiraachuu mala dubbachuus danda'u nu bira garuu hundumaa dhaabaniiru yeroo dhaabbata boba'aa dhiyeessu gaafannu deebii ifa ta'e nuuf hin kennan sababa kanaaf dhaabatee jedhanii hin dubbatan sababa isaas baruu hin dandeenye dhaabbileen tokko tokko yoo gaafannu akkas ture moo hanqinni akka biyyaatti jira kanaaf ilaata nuun jedhu deebii gahaa nuuf kennaa hin jiran odeeffannoo qabnuun dhaabbanni boba'aa dhiyeessu Jibuutirraa fe'aa jiraachuudha gara naannolee kaanitti fe'aa jiraachuu odeeffannoo qabna garuu erga ji'a bitootessa 6 gara naannoo Tigraayitti fe'ameen beeku odeeffannoo isaanii osoo argitanii hubachuu dandeessu. Konkolaattonni diipooti gara Tigraayitti fe'uudhaaf kan deeman achuma dhaabbatanii jiru. Jalqabaa hin jedhamnee jedhamaniiti konkolaachistoonni dhaabbatanii kan jiran. Buufataaleen boba'aa ammoo mallaaqni keenya qabamee jiraa jedhu. Nurratti dhalaa jira erga kaffallee jechaa jiru. Duraaniyyuu hir'ataa dhufeera. Nuyi waan siyaasa kana keessaa hin qabnu. Garuu maaliif akka ta'e hin beeknu. እንጂ በዚህ ምክንያት ነው ብሎ እንደ መንግስት ሊነግረን አልቻለም። ስለዚህ ይሄን በዚህ ምክንያት ነው ብለን ለመናገር በጣም አስቸጋሪ ነው። ዱረታን ወልዳ ቡፈታሌ ቦባ መጋላ መቀሌ ኦቦ ኪሮስ አባይ ሀልሞ ወልፈካቱን ቡፈታሌ ቦባ 13 መጋለቲ ኬሰት አርገመ የሮ ዱማቲ ቦባ ካን አርገተን ቶርባን ለማን ዱረታው ቢቢሲቲ መን ሀላ ኦጅማታ ካናን ዱረ ቱሬን ገሩ ቡፈታሌን ቦባ ሀንገ ቦባ በርባደኒ ኢብሱዳን ዳብሌ ቦባ ዴሰኒፍ ማለቃ ከፈሉን ቦባ ነከ ዲያቱፍ ሂመን ኮንኮላቶኒ ዲግደሚ ለማ ገረ ትግራይቲ ቦባ አፌውዳፍ አዴምሰ ሁንደ ኤርገጥ ሙረኒ ቦድ ጅቡቲ ዳባተኒ ያከጅረን ቢሮን ደልደላፊ ዲመሸመቶታ naannoo Tigraayitti daayirektara kan ta'an obbo Kaasa'uun dubbataniiru. BBC'n bakka bu'oota dhaabbilee dhiyeessii boba'aa 3 maaliif konkolaattonni boba'aa gara naannoo Tigraayitti akka hin galchine hubachuuf qunnamus dhimmi kun dhimma mootummaati jechuurraa kanaaf odeeffannoo kennuurraaf qusatan. Torban lamaan darbaniif rakkoo boba'aan naannoo Tigraayitti seenuurratti dhaabbilee mootummaa federaalaa waliin mari'achuuf Finfinnee kan turan obbo Kaasa'uun sababa boba'aan gara naannoo Tigraayitti galfamuu dhabe ilaalchisee deebii gahaa kan arganne dubbatan. Torban darbe keessa BBC'f deebii kan kennaniin daayirektarri olaanaa abbaa taayitaa boba'aa fi enerjii Saayiraan Abdullahi boba'aan naannoo Tigraay akka hin seenne mirkaneessuun garuu Tigraay qofa keessatti boba'aan akka hin galleef tarkaanfiin addaa hin jiru jedhan. Daayirektarittiin kuusaa boba'aa Jibuutii keessatti mudateen hanqinni boba'aa biyyatti mudachaa akka ture himaniiru. Tigraay qofa osoo hin taane naannolee Benishaangul keessatti boba'aan tokkollee hin galle. Gaambeellaan akka naannootti litira 47 qofa argate. Naannoon Amaaraa naafta hanga tokko argachuun isaan oolle garuu beenzila gara litira 25 qofa argate jechuun ibsan. Naannoon Hararis haaluma wal fakkaatuun boba'aan tokkollee akka hin seennee fi akkasumas naannoo giddu galeessa Itoophiyaa godinni Kambaataa litira 24 qofa argachuus ibsaniiru. Hanqina boba'aa irraa kan ka'e mootummaan dhiyeessii boba'aa magaalotaaf dursa kennuuf murteessuusaa simaniiru. Finfinneetti fedhiin boba'aa olaanaan jira. Akkasumas sochiin konkolaatotaa baay'een jiraachuusaa irraa kan ka'ee fi bakka piroojektonni mootummaa adda addaatti argamanii fi ariifachiisaa ta'aniif dursa kennuudha malee naannoo Tigraay qofa keessatti wanta ta'aa jiru miti jedhan.